እናት ነይ እስቲ በዚህ ነይ መንገድ ጠፍቶበት ነው መሰለኝ ይኸው እንደዚህ ወለልቴ ማዳሚ ከዳን ሰብረ ጅርቲ ማንሽ ነቲ ሞድስታ ብራደምቴ አማ የኙ ብራዴ ማጅር ተሪያት አከም ነቲ መይስ አከ ደማጅር ነቲ ማንሲ ከርካሩ በርባዲቲ ኢጆሊ ደወለ ኢጆሊን ሲያፈደተኒ ገረ ኢትዮጵያ ሶንታኔ ስሞ ቢሮ ዳዩ ጆሌኒ ወጀቱ ዋንጅርቱፍ ጆሌኒ ኬኛ ድፈኒ ሲያፈደተኒ ስሪ ገረበተ ሰማ በሬራ ሽነማ ማመን ከመርፍተቲ ሆየቴ አከስማንቶ መዳሚንቲ የማ መዳሚንቲ የድሩ ፌስ ቢራ ማዳሚንቲ የድሩ Okay. Mariami ka tapos. Aha. Fira. Okay. Maal jedharre lamu. Maal jedharre matami chatte maal jedhen tum antede dani mori biach. Aha. Sarat maali fina nitne chamatte. Lakki beekta amma si karaa kanarra si argeennaani takka ol deemta takka gadi deemta karaatu jalaa badee mana si jalaa badee natti fakkaati akkasuma miti Imbadde amma mabaatiyyo wayyo ko amma isa deemtare bilbila qabda ishi bilbilan qabda manatti dhiiste mana beekta wayyo ya rabbi kiyya maqaan kee eenyudha maqaan kee eenyudha maqaan kee eenyu jedhamta maqaan kee eenyudha Erumtee jirta okay rakkoon injiru isaa maqaan kee eenyudha gaaddisee eenyu gaaddisee maqaan kee sirri gaaddisee tolasaadha haadhu ko taalime taal wayyo rabbi kiyya mucaatii tana warri beektanii dhaqqabaa fi dhukkuba natti fakkaate I don't know gara maka deemtu beeku ol deemti gadi buuti mayyesuus sam Beekan Jordan keessa kan jirtu wanti isheen haasoftu illee uummata kanaaf hin galle yaa rabbii kiyya carrama biyya ormaati akkana kunoo bakka wanti isheen haasoftu tokko sanaaf galuu didee jira warri ishee beektanii gaaddisee naan jette gaaddisee maqaan kii gaaddisee boontuu naan jette I don't know uummata akka waan isheen haasoftu hin jiru kun qajeelta ol deemti achi ammas biratti hin dhaabbatti eegasii immoo gara deddeebiti Garaan nyaatee dhugaa waaqayyo maal akka godhun beeku waaqayyo yoo isin jaalate biyya namaa keessatti baasee to'i isin rakkisin jechuudha waaqayyo uuman keenya nu hagargaaru hundumti keenya iyyuu gaafa biyya keenya irraa baanu biyya namaa keessatti akka kana taanee dhukkubsannee akka kana taana jennee miti jechuudha hojjennee of jijjiirra jennee hundumti keenya iyyuu hawwiif karoora gara garaatiin kan baanu garuutii carraan dhala namaa keessumaa carraa shamarran biyya arabaa keessatti ishii mudatu wantoota akkana kanatu jira ashama harka fuunee hordoftoota koo nagaan lafa jirtanitti isiniif baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii annagaa rabbiin galanna ta'u jechaati obbolonni haaraa dhuftan gara chaanaalii kanaa noora bagana gaan dhuftanii subscribe gochuudhaan gara maatii kanatti dabalama isiniin jedha akkasuma immoo adaraa keessan jechuudha adaraa namummaa micayyoo kana warri beektan jechuudha keessumaa maatiishi akka harganii imbaasii karaa Itoophiyaa jechuudha akka micayyoo kana barbaachifatanii akka gootan asumaanii dhaamsa obbolummaa keessumaa jechuudha shamarran biyya arabaa keessa kan jiraatani borutti wanta nu qaqqabu hin beenu waan ta'eef arra jechuudha nama tokko obboleessa keenya tokko irra biyya namaa kana keessatti biyya obboleetti haadha fabbaa nama nu qaqqabu hin qabaanne biyya hormaa kana keessatti gaafa waan akkana kana hargine ani miidiyaan koo xiqqoodha miidiyaan koo namni baay'een jala jiru sagalee nama ta'uu hin danda'u jennee to'i callisuuti hin qabnu jechuudha obboleota koo hundumtiyyuu nama takka nama lama kanuma kanaan orachaa dhufe jechuudha kanaaf iyyuu miidiyaa qabdan kamirratti iyyuu jechuudha obboloonni imcayyoo kana hin beenne sheer godha jechuudha namoonni ishii beekan bira akka ga'u akkasuma immoo maatiishillee argamuutii danda'u micayyoo kana immoo taalee jechuudha akkuma micayyoon kun amma yeroo hammaa kanatti bakka hamma jechuudha itti viidiyoo waraabamte kana hin jirtu jechuudha
Micayyoon amma viidiyoo ishii waraabdee gallakkistee akkana ni gaafadhetti jechuudha. Yeroo sana jechuudha ishiinis mana madaamii keessa jira waan ta'eef bakka itti qabee fuudhee galuu hin qabu. Darbees immoo micayyoon kun xiqqoo sammuu ishii dhukkubsachaa jirti waan ta'eef micayyoon kun naaf hin qabamtu kanaaf ani wanti nani godhu gahee nani bahu yoo jiraate micayyoo kana namni akka arguu fi miidiyaa irratti viidiyoo ishii waraabee gadi lakkisuu qofadha jette hin beektu jechuudha. Madaamonni tokko jechuudha dhoksaadhaan fakkeenyaaf yeroo barandaa qulleessinu waan tokko yoo ta'e malee namoota biyya keenya wajjin akka nuti haasofnu akka nuti dubbannu hin barbaadan jechuudha. Maaliif wal balleessu akka badan jechuudha mana gadhiisanii ala keessatti akka wal abaabbalanii baasaniitti jechuudha kan isaan yaadanii. Amma mana jiru kana keessatti madaamin koo warra halaa wajjin jechuudha. Amma bakkeetti namoonni jechuudha saroota faa fuudhanii ijoolleen karaatti baasan hin jiru. Karaarra ijoollee faa kan taphachiisuudha baasan hin jiru. Akkanan itti dubbadhu hin barbaadu jechuudha. Maaliif haala keessatti wal balleessu jedhaniiti jechuudha. Kanaaf namni keenya akka wal dubbisu isaan hin barbaadan jechuudha. Garuuti micayyoon kun sababa kanaaf micayyoo kana argitee viidiyoo waraabdee tiktaak ishiitti irratti guyyaa kaleessa galgala jechuudha gadi lakkistee jirti jechuudha. Namoonni micayyoo kana fuudhuu dandeessu ta'ee akka carraa micayyoo kana yoo argitan jechuudha. Akkuma kanatti adaraa keessanii namoonni isinii mijatu madaamin keessanillee nama gaarii kan taate madaamin keessanillee kadhadhaa ta'u fira akka kanatti bakka karaarratti akka kana taate kiloo asittan arge waan ta'eef maal hojjedhaa kadhadhaa ta'u namoota akkasii kana yeroo argitan ofii keessanitti qabadhaa isiniin jedha obboloota koo. Maaliif otoo obboleettii keenya taate hinduuna hin boonya bakka wajjinillee maraannee banna malee callisnee gadi lakkisnu jechuudha. Kanaaf iyyuu obboloota koo waaqayyo inni manaa nu baasee nagaan nu haa galchu sammuu keenyallee sammuu nagaa nuuf haa godhu. Obboloonni waanuma garagaraatti immoo cinqamtan jaalala jettanii maallaqa keessanillee karaa obboloota keessaniitinillee kasin jalaa bade sammuu keessan irratti baay'ee kan of dhuphiiftanii adaraa keessan fayyaa ta'uun qabeenya irra caalaa fayyaa ta'uun jaalala namootaaf qabnu irra caala jechuudha. Nama fayyaa qabutu nama ofiif jirutu boruttillee darbee jiraata waan ta'eef iyyuu hojiillee dhabuu dandeessu dhukkubsachaallee jiraachuu dandeessu sammuu keessan of hin cinqinaa waan hammam haala ulfaataa keessanillee yoo jiraattani guyyaan har'aa kun isinirra darbee guyyaan boru guyyaan gaariin tokko dhufuutii danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu akka sanatti ofitti himaatoo sammuu keessan hin cinqinaa sammuu keessan waan gaariidhaan akka hojjettaniif kan inni isiniif kenname isiniin jedha. Micayyoon kun maqaa ishii sirrii himachuu ishii hin beekamu jechuudha. Xiqqoo hin dhukkubsatti waan ta'eef iyyuu akka ishiin himachaa jirtutti gaaddisee tola isaan jedhamaa jettee naannoo ishiin keessatti argamtu Joordaan keessa naannoo sanatti kan argamtani akka carraa isinii mijatallee yoo ta'e micayyoo kan haala keessatti yoo argitani qabdanii akka galchitaniif naannoo isaa isiniif hima jechuudha. Naannoon micayyoon kun itti argamtu yookiin immoo micayyoon kun bakka ishii viidiyoo waraabdee jechuudha. Naannoo Joordaan keessa Jandaawil iddoo jedhamutti jechuudha kan ishiin argamtu. Namoonni naannoo san jirtan adaraa keessan ofitti qabaatoo poolisiitti illee bilbiluudhaan akkasuma immoo imbaasiitti illee jechuudha bilbiluudhaan micayyoo kana akka ishiin dhabamtee makiinaa jalallee akka hin buune adaraa keessan jechuudha. Adaraa harmee keessanii adaraa obboloota keessanii hadaraa keessanii isiniin jedha dhugaa rabbii qabaatoo qaama seerri isaa ilaallattutti illee kennaa isiniin jechuuti barbaada. Yaada isiniif qoodee keessatti dogoggorri yoo jiraateef na of galchaa jecha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaan naa tura.